Ashamaa harka fuunee jirra jirtuu akkam jirtanii nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Kun Meelaalaa Tuubiidha. Meelaalaa Tuubiin chaanelii haarawaa sabiskiraayib, sheer, kooment, laayik godhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Meelaalaa Tuubiin bal'inaan teekinooloojii eriyaa irratti fookaas ta'ee jira. Bal'inaan barnoota teekinooloojii, appilikeeshinii barsiisuu, koodii barsiisuu dabalatee haak sabar sekiriitii waan akkasii kana bal'inaan qabatee jira. DBS walaloo koomedii waan garagaraas ni argattu. Kanaaf teekinooloojii afaan keenyaan barree walaa barsiisnu. Barnoota kana namoonni beektanis isin yaadachiisna. Warri hin beekne immoo ni barattu. Kanaaf nu jajjabeessaa isiniin jedha. Barnoonni anarra qabadhee dhufee barnoota baay'ee bareedaa fi baay'ee fedhii nama hundaa ta'edha. Barnootichi baay'ee hawwataadha. Maal seetu akkaataa lakkoofsa namaa yeroo namaaf bilbilamu ofirratti hiitanii jechuudha. Nama barbaadan jaalallee keessan ta'uu danda'a, haadha manaa keessan ta'uu danda'a, hiriyyaa keessan ta'uu danda'a, ijoollee keessan ta'uu danda'a, waan biraas ta'uu danda'a. Lakkoofsa nama barbaadanii ofirratti akka itti hiitanii jechaadha. Garuu akka disipiliiniin yookaan naamusa ogummaatitti yeroo kana hidhuun qabdanii jechuudha. Kana jechuun yeroo kana hiitan riskii fudhachuu qabdan. Riskii fudhachuu jechuun yeroo anis isin barsiisu anis ittiin gaafatamu, namni biraas ittiin gaafatamu, namichaan sun isin himate taanaan isintu itti gaafatamaa jechuudha. Kanaaf waan gaariidhaaf akka itti fayyadamtan yookaan yoo isinirra hidhame ofirraa hiikuudhaaf malee beekumsaaf malee silkii walirratti hidhaa yookaan silkii xalafuu waan jedhamu san walirratti xalaftanii akka warra rakkistan isin hin jajjabeessu. Akka beektaniif qofa kan itti fayyadamuu qabdan. Naamusni ogummaas akkas jedha. Kanaaf mala hedduutu jira. Mala hedduu tokko silkicha harkaan silkii nama sanii harkaan qabuu qabdanii miisejii kan ergamus jira, iimeeliinis jira, appilikeeshiniis jira. Waan hedduutu jira. Isa kanneen hunda isaa tartiibaan qabadhee dhufa. Sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii godhaa natti agarsiisa. Kanaan booda waan barbaadan keessanis koomentiin na gaafadhaa. Waan fedhii keessan appilikeeshinii yookaan waan akkamitti appilikeeshinii isin dhibeessu yoo jiraate koompitara irratti haa ta'u, moobaayila irratti haa ta'u, gosa qafoo keessaniitiin yookaan jechuun gosa moodeelii keessaniitiin akkasumas gosa PC keessaniitiin adda baasaa na gaafadhaa. Dabalatees immoo waan barbaadan koodii isin dhibee haa jiraatu. C++, C#, HP, daatabeezii, HPH koodiin barbaadan yoo jiraate gaafii isin dhibe keessaan na gaafachuu dandeettani. Barnoota teekinooloojii wal qabatu sabiskiraayib, sheer godhaa. Adhaaf gara barnootichaatti deema isin irratti hin dheeressu. Lakkoofsa nama barbaadanii ofirratti hiitanii yeroo isaa bilbilamu kaastanii caqasu yeroo barbaadan tokko silkii nama sanii yookaan bilbila nama sanii fuudhachuu qabdan harkatti yookaan meeshaa bilbila kee natti kennite yookaan akka itti fuutumsitu beekaa ni fuuta. Eega fuuteen booda waan biraa isteeppiin jalqabaa kool loogis yookaan kontaaktii nambarii ishee baattu appilikeeshinii tana tuttuu jechaadha. Appilikeeshinii kana ni bantu. San booda sarara sadiin tuqaa gara mirgaa oliitti jirtu kana cuqaastu. Egaa isa cuqaastaniin booda call history enable auto call reading settings kana dhufa. Isa kana dhufa. Eega inni dhufeen booda settings isa jedhu kanas tuttu. Eega settings seentaniin booda calling accounts isa jedhu kana cuqaastan. Eega isa cuqaastaniin booda HTML waan jedhamu kana tuttan. Eega isa tuttaniin booda yookaan cuqaastaniin booda call forwarding isa jedhu kana tuttu. Eega call forwarding kana seentaniin booda maal gootu always forward waan jedhu kana tuttanii san booda lakkoofsa abbaa barbaadanii asitti galchitu. Lakkoofsa kana eega galchitaniin booda turn on jedhu. Updating setting jedha. Kanaaf hidhamee jira. Yoo nama sanii bilbilamu naafis seenaa kaastanii caqastu jechuudha. Kamiin mirkaneeffadha yoo jettan ammoo phone service yookaan ATM call forwarding call ka jedhu kana
notification seentanii akkanatti ilaaltu hidhameera jechuudha. Hiikuun isaas salphaadha. Akkamittiin na gaafa jettan silkicha ni fuutu. San booda silkii keessa irra mallattoon kun waan jiruuf akkana gootanii eega akkana gootaniin booda as tuttu san booda call forwarding ka jedhu kana deebisanii tuttu eeguu qabdanii isinii dhufa. Ishi always forward ka jedhu kana tuttu. San booda lakkoofsicha kana isinii galchee turn off cancel update jedha. Turn off gaafa gootan irraa badaa hin balleessitu jechuudha. Update jedha. Update jechuun lakkoofsa biraa asii galchitanii lakkoofsa nama barbaadanii jijjiiruu dandeettan jechuudha. Balleessuudhaaf turn off jettanii. Isuma kana malli biraa mallattiin balleessitanii illee jira. Yeroo biraa qabadhee dhufa. Kanaaf waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Like, comment, subscribe, share. Gaaffii barbaadanis gaafadhaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Warri maatii meelaalaa tuubii taatanis hedduu isin galateeffadha. Kanaaf warri maatiin taanii ammoo subscribe tuqaa subscribe all godhaa akka viidiyoon an hojjedhu jalqaba isin bira gahu. Kanaaf yoo isinitti tole like yookaanis dislike godhaa. Nu jabeessaa ilaalaa afaan keenyaan teknooloojii haa barruu jedhaa. Ulfaadhaa galatoomaa nagaan oola.